Maqaan koo Balaayinesh Raggaasaan jedhama. Kan hin dhufe Asumaayyuu. Anis waa'een dhugaa ba'uu barbaadu duraan durseetu waa tokkoon dubbachuu hin dandeenye Waaqayyo isa hundumaa gochuu danda'u sabni Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Mee ol kaanee miilla keenyaan dhaabannee Waaqayyo isa waan hin jirre jiraachisuu danda'uuf ililleedhaan iyyuudhaan fooricuudhaan Gooftaa galateeffannaa. Itti daballee ulfinni isaa kan Waaqayyooti. Kaninani jechuu barbaadu Waaqayyo lafa kanatti wanta hin jirre jiraachisuu isa danda'utu anarratti ta'e ani yeroo baay'eedhaaf daa'imni garaa koo keessaa hin dhangalaa hin ba'a ulfi taa'eetu ba'a. Kana booddee gaafa lafa kana dhufnu ji'a bara 2014 naasee keessaas dhufnee ulfinarraa ba'ee ji'atti dhufe charchii kana keessa iddoo kana taa'aa jirra ani finni wal bukkee taa'aa jirra. Mee kayyuu kootu jedhanii isa waamani gaafa dhufee as ba'u garaan kee madaadha wanta lama dhabde jedhanii eeyyeen daa'ima lakkuutu narraa ba'e daa'imni lakkuun narraa ba'e garaan koos baay'ee madaadha taa'uu hin danda'u dhaabachuu hin danda'u maashiniidhaan kan na keessaa ba'e haadhotiin hin beektu yeroo daa'imni ulfina marraa ba'u ulfa dhiiga fi dhangala'e miti maashiniin ciree yoo nama keessaa baasu baay'ee ulfaataa jireenyatti ulfaataa Waaqayyo garuu dinqii hojjetee madaa koo sana baadhee gaafa dhufu Waaqayyo asirratti itti dubbate mee kayyas ba'i jedhanii gaafa baasan mee kottu daa'ima lama baadhu jedhaniini tokko daa'ima raajii faa baate mucaa dhiiraa baate mucaa durbaa fidanii itti kennanii daa'ima akkasii dhabdeedhaniini ijoollee lakkuutu narraa ba'e. Isaa fi anatu beeka namni sin beeku namatti sin himanne yoo himanne wanta baay'eetu dubbatama manuma keessatti boonyee ulfanarraa ba'e sanas anaa fi dubartii tokko qofatu beeka satu beeka dhufkannee tooteenyu Waaqayyo saba bal'aa keessatti dubbate ati kanati fuutee dhuftu mucaan jalqabaati argattu mucaa dhiiraati jedhame ituu isaan teenyu ammas guyyaa biraa raajiin ammas kaasanii ji'a 7ffaa booda daa'imatu garaatti si'afaa 2015dha kun immoo ji'a 7 booda daa'imni garaatti si'afa daa'imni hafu sunis immoo akka kaleessa barsiifatame miti naan jedhan isaan kaasanii anas kaasanii akka kaleessa barsiifatame miti daa'ima 4 dhaben 2 datarkaanarraa ba'ee 4 kophaa immoo kan ba'es jira garuu Waaqayyo kiisaadha. Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo dubbateetu raawwata. Waaqayyo isa dinqii hojjetudha. Isa abdii nama kutachiisu miti. Hinuman deddeebi'a hinuman deema yoom taareen jedha guyyicha hinuman lakkaa. Qoricha tokkollee hin fudhanne gaafa guyyaansaa ga'u gaafa jiini 7 ga'u daa'imni akkuma jedhame garaatti naafe. Gaafa daa'imni kun garaatti naafu lolli garanaa garasii baname. Daa'imni kun akka taa'u hin barbaanne seexanni. Biyyi lafaa akka daa'imni kun taa'u hin barbaanne daa'imni kun daa'ima kakuuti. Daa'ima ani ofii koo beekee keewwadheedha jedha Waaqayyo yeroo hundumaa. Gaafa tuun kanaan deemuu ji'a 6ffaa seenu lolli akka malee natti hammaati. Nan ciisuun danda'u dubartiin ulfaa yoo rafte halkan boqonnaa argatti ani boqonnaa hin qabu. Ji'a 7ffaa gaafa galus lolli natti hammaate garaa koo kana nuuf cira halkan of hooqee nuuf fixa dirmammaa na dhume hanga dhiigdi narra yaa'utti ga'e ulfa ta'ee maali garaan koo kunii jedheen hirriba keessaa kaasee isa agarsiise maali naan jettaree atu yoo hooqxee of fixxeetta. Dhagni kee bee dirmammuu bichaadha naan jedhe garaan koo madaadha. Yoon hirriba keessaa obbaree isa waamee agarsiisu. Seexanni maal barbaadeera garaa koo kana keessatti akkan daa'ima kana ajjeesu ofii kootiin barbaadeera. Sana booda ka'ee iddoo ciisu ka'ee sa'aatiin 8dha zayitii dibataa ka'ee na dibe. Yaa Waaqayyo sitoo kakatee naa kenne. Yaa Waaqayyo harka kootiin isatti naaf kennite ajjeesaareen jedhe anis. Namboe nangad gaafan garaa koo mastaawotiidhaan ilaaluun isaa nama sodaachisa namoota lamatti agarsiiseera. Maali dubartii yoo deessee garaan daa'imni keessaa baate akkas ta'a malee kan kee kun maayinni naan jedhame. Waaqayyo garuu dinqii hojjeta. Iyesuus garuu dinqii hojjeta.
daa'imni koo sinduune hin hafe. Gaafan ji'a salgaffaa seenu daa'imni otoo guyyaan hin gahin garagale gad. Daa'imni gaafa guyyaan ga'u dhalachuudhaaf gaafa ga'u doktorootatu garagalchaa yoo ofiin garagale isayyuu dubartiin da'uudhaaf jettu dhaabachuu taa'uu hin dandeessu. Daa'imni koo garagalee mataadhaan maatsanii keessa ji'a tokko taa'e. Dhaabachuuf deemuun namatti hin tolu, haadholiin hin beektu. Yeroo daa'imni garagalutti dhaabiin hin jiru, taa'uun hin jiru, dhalachuudhaaf muddamsa keessa jiramu. Ani garuu daa'ima maatsanii keessatti baadheen ji'a tokko deeme. Ji'a tokko guutuu ciisuu hin danda'u. Yoon taa'e daa'imatu maatsanii keessa na jira, mataadhaan garagalee taa'uu hin danda'u. Yoon ciise kara bitaa koo kanaa na waraana nan gaggaba. Inni na biran jiru kophaa kooti halkan nan tasaqayyaa. Kunoo obboloonni koo na faana jiru as keessa namoonni baay'ee cinqamanii yoom duutii du'a ishii dhageenya moo maal taatii jedhu halkaniif guyyaa na faana cannaqaman. Gaafa sun hundisaa ta'ee jedhu mana raajii faan deeme manooraa isaanii bishaan irratti kadhatanii naa kennan. Mucaan kun homaan ta'u hin dhalataa naan jedhan. Yaa Waaqayyo akkati jettee naaf haa ta'u jedheen amanee bishaan kana qaqqaceen garaa koottis dibadha nan dhugas. Zayitii dibataa galgala ganaman jedhu saatiif segandiittiin garaa koo kanatti dibadha. Akkuma jette yooman daa'ima baadhaadha hawwiin koo. Hin dubbadhu garuu namatti. Nan boo'a galgalli boo'icha ganamni boo'icha. Ciisti koo imimmaaniin kan miicamedha. Isattiin dubbadhu naannoof kadhaa inni lafa hojii bakka biraa jira gaafa dhufee ofan jabeessa. Ituun kanaan jiru utuu namni na faana tasaqaayya'u isa dhumaa daa'ima garaa keessa maatsanii keessa ji'a tokko taa'e kanatti ajjeesuudhaaf gaafa jedhu seexanni hiddan nuuraa marsaajaa morma daa'imatti marame. Marsaajaa gaafa marame altiraasaawundii na kaasuudhaaf na fuudhanii deeman inni na biran jiru as keessa jiru obboleettii koo Sabilee fi obboleessa koo Alamaayyootu jira namoota Waaqayyo naaf kaase halkan saatii lamaaf walakkaatti na fuudhanii deeman. Gaafa deeman daa'imni dadhabeera sochii dhiiseera. Miilli daa'imaa gara laphee kootiitti ol bokokeera daa'imni sochii dhiiseera gara du'aatti deemeera. Garaan koo kun gara lapheetti ol bokoke yaa Waaqayyoon jedhe. Yaa Waaqayyo dhabuu kootii daa'imatti naaf kenniten jedhe nan boo'ee nan maraadhe algaarra ciisee agasheen na bira geessutti. Mee dafii na qaqqabii jedheen itti bilbiladhe ishiinuu daqiiqaan geenye fiigaa dhufte. Maal taate gaafa naan jettu garaan koo gara laphee kootiitti ol bokokaa jira waan isaan wallaaleen jedheen. Ishiinoo fiigaa galtee abbaa manaatti himte abbaan manaa fiigaa dhufe keejii kana hin beeku ka'in deemnaa altiraasaawundii kaatee dhuftaa omaan taatu naan jedhan. Ka'ee gaafa naqu daa'imni garaa koo keessaa du'eera. Daqiiqaa 20 qofa tafe lubbuu ishii du'uudhaaf jedhe doktorri. Madanzajaan narratti hin hojjenne sana booda hin fiigani achi fiigani as fiigan doktoroonni nafan raajiitti bilbile. Raajii sadarkaadhumarra jira opereeshinii galuufan jira kunoo billaan qophaa'eera marfee na waraanaa jiru jedhe. Yaa Waaqayyo jedhan isaanis waan biraan jenne yaa Waaqayyo na gammachiistee guyyaa galataa na dhoowwattaa jedhan. Sagalee kana si'a 3 irra deebi'anii jechuma kana si'a 2-3 jedhan. Yaa Waaqayyo na gammachiistee guyyaa galataa na dhoowwattaa jedhani. Gammachuun isaanii kaleessa garaa koo keessatti arganiiru. Guyyaan galataa ammoo daa'ima harkatti baadhee dhufuu kooti. Daa'ima kana galateeffachuu na dhoowwattaare yaa Waaqayyo yoo isaan jedhan nan boo'e. Zayitii dibataa kana ofitti dibaanitti dubbadhe. Ergamoonni Waaqayyoo dursanii bitaa mirgaan billaa qabatanii dhaabataniiru hinduutu naan jedhan. Daqiiqaa 20 qofatu naafe raajii jedheen itti hime. Harka keessanii yaa fooricha isa du'a nama oolchu kanaaf gooftaaf ilillee guddaa. Sabni Waaqayyo naa galateeffadhaa daqiiqaa 20 keessatti Waaqayyotu na oolche malee doktoriin nan oolchine. Eenyuyyuu yaalaan nan oolchine daa'ima koos hin oolchine Waaqayyotu na oolche dubbatee dhalachuun mucaa kanaa guyyaa kan ture seexanni dukkanarra godhe. Guyyaa dhalata ture jedhame daa'imni kun seexanni maal godhe lubbuu koo balleessuuf gara halkanitti naannesse.
Waaqayyo garuu xaalqaa galee mucaa koo afaan seexanaa keessaa luqqisee naa baase. Yaa Waaqayyoon jedhe anis saatii sanatti yaa Waaqayyoon jedhe jecha dhumaa jechittii kana qofan jedhe yaa Waaqayyo yoo nan du'a ta'e yoo mucaa koo fudhachuudhaaf kaate ta'e ana fudhadhu daa'ima koo firee koo na hambisin jedhe. Billaa baatee asiin dhaabata doktoriin narra dhaabatee maal jettee naan jedhe. Yaa Waaqayyo yoo na jaallatte firee koo na hambisi anaan fudhadhuun jedheen. Lakkii dhiisi inaftaa atis mucaan kees inaftaa waaqni keessi oolcha naan jedhe. Eeyyan waaqa kana meenaa galateeffadhaa sabni Waaqayyoo luka keessaniin dhaabadhaa waaqa kana naa galateeffadhaa. Miilla keenyaan dhaabannee gooftaaf galataa dhiyeessinu. Miilla keenyaan dhaabannee lafa jirru xinnaa guddaan beekaa wallaalaan isa akkasitti hojjetu kanaaf ilillee itti xinnaata kun hin ba'u kanaan galanni hin ba'u kanaan. Nora sabni Waaqayyoo kanatu ture doktorri kun ganama saatii 4tti dhufeetu mucaa kana ilaale inamanne galgala footoo kaase hiddan dhuuraa marsaa 6tti marame kana footoo kaasee silkii isaa keessa jira. Daa'ima kana dhaqee iddoo ciisaatti ilaaleet anas ilaaleet isaan adeellam dinqi liji isaannoo jedhe. Daa'imni kun daa'ima qoosaa miti daa'ima addaati jedhe. Eeyyan Waaqayyo daa'imuma addaanaa godhee saba Waaqayyoo kun akkatti na hammachiisee mucaa dhiiraan baadhee gidduu keessan dhaabadhe maqaan isaas Keeraajiidha. Maqaan koo Alama Yobantiin jedhama. Waa'ee dhalachuu mucaa koo kanan dhugaa ba'a jechuudha. Mucaan koo kun kallattii amma isheen dubbatteeni wantoota baay'ee keessa darbe jechuudha. Baay'ee isaan dubbanne isheeni. Waaqayyoo garuu kana hunda keessa dabarsee nu gargaaree asiin nu ga'e maqaan isaa haa galateeffamu. Ijoolleen faabrikaan jirtu, ijoolleen jiinsiidha malee kan faabrikaa jiru, caammaadha malee kan faabrikaa jiru, namni faabrikaa keessa hin jiru. Faabrikaa keessa isa hin jirre Waaqayyo duwwaan kan oomishu isa daa'ima nuu kenneef ulfinni haa ta'u. Waaqayyo dubbatee manuu kenne mucaa kana ulfinni isaaf haa ta'u. Waa'ee mucaa kana dubbachuudhaaf baay'eedha jechuudha. Dursa isheen baay'ee dhiphachaa turte. Yoo xiqqaate marsaa gara 4 irraa baheera. Marsaa 4 olii garraa bahee booda kan dukaa rakkatu anuma jechuudha. Obboleessaa asiin qabu, obboleettii asiin qabu, fira tokko asiin qabu jechuudha. Waaqayyo mana gargaaraa ture jechuudha galatti hunda. Haa ta'u waan baay'een dabarse jechuudhaani. Wantoota dabarse keessatti sa'aatii 24 bilkaansee wal ciniinee qophaa yeroo taa'ee bu'aa ture jira jechuudha. Haa ta'u garuu Waaqayyo na gargaaree asiin nagee jechuudha. Kallattii kamiin keessatti iyyuu kan na gargaare anaa Waaqayyoodha jechuudha. Namoota akka obbolaatti naa kaase baay'een qaba. Isaan immoo akka obbolaa wajjin dhaladheetti akka wajjin hin guddanneetti na gargaaranii mucaan koo kun kallattii hundaa keessatti darbee as ga'ee jechuudha. San dura mucaan kun yeroo kallattii gizee 4 dura yeroo garaadhaa bahutti kallattii hundaatiin iyyuu lolatu ture jechuudha. Isaanii nan lolama, isheen lolamti, an lolama, ishee lolamti. Kana keessatti hin kadhanna jechuudha. Nu hin kadhanna. Har'arraa bahee gaafa torbanii isheen deemtee Waaqayyoon kadhatti jechuudha. Manattis hin kadhatti, gargaras hin kadhatti, anis nan kadhadhaa jechuudha. Kallattii hundaatiin iyyuu jechuudha. Sanaa booda Waaqayyoo kadhannaa keenya ilaalee, obsuma keenya ilaalee, dubbii isaatiif amanamaa ta'ee iddoo kanaan nu ga'ee mucaa nuuf laatee ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Achii booda Waaqayyoo gaafa mucaa kana nu laachuuf nu kakatu 2014 keessa jechuudha. 2015 ji'a 7ffaa booda Waaqayyo mucaa nagaa isin baachisaa, mucaa isinii kennaa, Waaqayyo isin gargaara nuun jedhameeti kan nutti dubbatame jechuudha. Nu seegaa turre jechuudha. Akkuma eennetti immoo Waaqayyo mucaa kana nuu kennee nuu kennamuu isaa irratti immoo garaa keessatti lolamaa ture, lola guddaa turre ture, lola baay'ee isheen lolamti, mucaan lolama, caalii mucaa socho'uu didaa, alii isheetu dhukkubsata,
ani ishee biraan jiru hojiidhaan iddoo biraan jira kallattii hundaatiin baay'ee dhiphachaan ture jechuudha kallattii baay'eedhaan lola guddaan irratti banamee dhiphachaan ture waaqayyo immoo har'a iddoo kanatti iddoo itti nu kakateetti saba nu kakate fuulduratti raajii nu kakate karaa isaa nu kakate biratti waaqayyo mucaa nu baachisee har'a fuuldura keessatti dhaabbanneerraa maqaan isaa haa jajamu. Achi kanan maalin dubbadhaani namoonni akka keenya mucaa dhabdanii yookaan immoo dhala dhabdanii qaanuuf ta'ee teessan baay'ee keessantu jiru jechuudha. Hin qaaneffatamu kun mucaan kan jiru mana waaqayyo duwwaadhaa harka waaqayyo duwwaadhaa kottaa waaqeffadhaa asitti kottaa sagaleetti baasifadhaa kottaa harka waaqayyo jira. Caammaa faabrikaadhaa bitattu jiinsii faabrikaadhaa bitattu mucaan garuu harka waaqayyo jiraati kottaa waaqayyo immoo isiniif kennaan jedhaan.